salphina keessa wayyaaneen har'aa keessattuu bakka kanaan dura turteetti deebi'uudhaaf wanni isiin mala godhatte mootummaa Eertiraa jedhamu waliin walii galuudha. Kun immoo har'a isaan bakka lamaa sadiitti isaan qoode har'a bakka lamatti diigamanii rakkoo guddaa keessa ummaticha ammallee ummata Tigree rakkoo guddaa keessa naqaa jiran jechuudha. So jarri kuni ummata Oromoof hin taane, ummata Amaaraaf hin taane, ummata Itoophiyaaf hin taane, ummata Tigreef hin taane hadha. Kanaafi wanti nutis bara dheeraaf dubbataa turre kanumatu ifa bahe. Mootummaani dhugaa dubbachuuf obsa guddaa qaba mootummaan biyya kanaa. Wayyaanee bifa kanaan bara lola magaalaa Maqaleetti marsanii akka jiranitti jara fixuun osoo danda'amu nageenyaaf jecha duuba deebi'ee mootummaan Pretoria irratti mallattoo nagaa lafa waliif mallatteessan. Kana hunda carraa kana hunda mootummaan federaalaa yookiin mootummaan biyya kanaa kenneef kana tuffatanii har'a mootummaa Eertiraa waliin ta'anii deebinee aangootti deebina waan jedhuun maraachuu haaraa keessa seenanii so kana kan nuti argaa jirru. Kuni argite waan ta'u miti keessattuu uummanni keenya kana gadi fageessee hubachuun hedduu barbaachisaadha.